mul'atu seexanaa fi abbaa garaagarummaa irra bulamee raawwatame sana qofa. Amma gaa adda adda ba'an jarri kun lamaan Ortodoksii bahaa Katolikii dhihaa achi yoo maaltu ta'e ree? Egaa mootummaa Waaqayyoo nama qotiisa isaa keessaa sanyii gaarii facaaste fakkeeffatti. Mootummaa Waaqayyoo gallattumaan yoo ilaallu nama qotiisa isaa keessa sanyii gaarii facaase. Namni qotiisa isaa keessa sanyii gaarii facaase firii gaarii argata. Namni qotiisa isaa keessa sanyii hamaa facaase hamaadhuma argata. Namni ilma isaa seeraan guddifate ilma isaa bakka gaariin ga'ata. Namni daa'ima isaa seeraan hin guddifanne ilma isaa du'aaf dabarsee laata. Unkaan mataa isaaf miti ollaa isaaf obboleessa isaaf biyya isaaf saba isaaf diinummaa mul'isaa jechuudha. Amma maaltu ta'e achii booddee mootummaa Waaqayyootiin akka sanyii nama qotii sanyii isaa keessa facaafatee mitire kitaabni qulqulluun akkuma nutti himu namootni yeroo rafan diinni dhufee sanyii qamadii faca'e sana keessa immoo huuba yookiin inkirdaada facaase. Haa ta'u malee garuu hundumtuu wajjumaan biqilan. Kana kitaaba kan inni jiru hundumtuu walumaan biqilanii miti. Yesuus Kiristoos sanyii isaanii facaase. Garuu diinni immoo halkan dhufee diina keessa facaaseera. Achi yoo keessaa haa buqqifnu jedhanii gaafataniirus. Abbaan midhaanichaas diinadha. Kan kana raawwate kanaafuu dhiisaa wajjin haa guddatu. Hamma midhaanichi ga'utti ittiin jedhe. Midhaan haamamu keessaas fu'anii ni guban. Qamadiin immoo gara gumbittis ni naqa. Kana wangeela Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 24 irraa kaasanii yoo dubbistan ni argattu. Wangeela Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 24 haga 30. Ilagaa kiristaanota amma gaa ilmaan namootaa gidduu saba Waaqayyoo gidduu uummata kiristaanaa gidduu warra Waaqayyoo wajjin jiraatan gidduu warra seera Waaqayyoon deddeebi'an gidduu diinni Aariyoosii fi Nisxiroos irra bule dubbii summii, dubbii ganumsaa, dubbii gargar ba'umsaa ni facaase. Kanaaf waa'ee midhaan facaafamuu fi inkirdaanni keessaa ba'ee booda dhumarra gubachuu midhaan gara gumbiitti galuu wangeela Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 24 haga 30 yoo dubbistan sirriitti ni argattu waa'ee kana. Fakkeenyi isaa garuu ganumsa kana faana wal qabatee jira jechuudha. Egaa sanyii gaarii kan jedhame gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barumsa wangeelaan kan barsiisedha. Qotiisni immoo addunyaa yookiin laphee namaa yoo ta'u lafti gaariin immoo qulqulloota ijoollee mootummaa Waaqayyootii jedha. Fakkeenyi isaa immoo ilaalaala. Sanyii gaarii kan jedhame gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barumsa wangeelaa kan barsiisedha. Qotiisni immoo addunyaa yookiin laphee namaati. Sagaleen Waaqayyoo gaafa laphee namaarra facaafame jechuudha. Laphee namaarratti gaafa faca'u sagaleen Waaqayyoo. Kan sagalee kana barsiise Waaqayyoodha. Kan facaasu Waaqayyoodha. Kan inni irratti margu garuu laphee ilma namaati. Yoo irratti margiin ta'e garuu dhibee biraati. Lapheen ilma namaa sagalee Waaqayyootiif lafa qotiisaati jechuudha. Lapheen ilma namaa akkuma gaafa lafa qotiisaatti facaafnu firii gaarii biqilchuu yoo itti fayyadamne nus firii gaarii biqilchina. Akkuma gaafa lafatti facaasnu firii gaarii sana keessa immoo inkirdaanni margu yoo itti fayyadamuu dadhabne immoo inkirdaadatu margaa jechuudha. Inkirdaada jechuun cubbuudha. Inkirdaadichi immoo laala. Lafa gaarii kan jedhamte immoo mootummaa Waaqayyooti. Ajiyoo. Inkirdaadichi cubbamtoota ijoollee seexanaa yoo ta'an kan keessa facaase immoo diina keenya Daabiloos ture. Inkirdaadichis maalidha? Cubbamoota ijoollee seexanaa. Dhuguma ijoollee seexanaa cubbamootadha. Akkamitti yoo jettan otoo isin sanyii gaarii facaasaa jirtanuu
diinni dhufee inkirdaada keessa facaasaa jiru. Otoo isin sanyii gaarii haammachaa jirtanu diinni dhufee inkirdaada keessa facaasaa jiru. Otoo isin sanyii gaarii biqilchitanii firii gaarii argachuu barbaaddanu diinni dhufee inkirdaada keessa facaasaa jiru. Miidhuma kanarratti illee barnii agarraa ijoollee Waaqayyo. Asuma irratti illee ni ilaalla. Otoo isin teessanii sagalee Waaqayyo barattanu jalaan dhufee waan hin taane barreessa. Kana jechuun inkirdaada. Sanyiin taane dhufee facaasaa jira. Sanyiin taane dhufee barreessaa jira. Gaafa kana'oo inkirdaadichi yoo margu garuu yoo keessaa baasnee gubne sanyiin isaa bakka gaariitti ni gala. Ijoollee seexanaa warra bultoo seexanaa ijoollee cubbuudhaan guutamanii inkirdaada jechuun jedhee kitaabni nutti. Haga midhaanichi haamamutti kan jedhame immoo xumura addunyaa kanaa jechuudha. Haga midhaanichi haamamutti. Haga xumura addunyaa kanaatti diinni inkirdaada isaa inuma facaasamas hin dhiisu. Facaasuun dhiisu. Garuu Waaqayyoon dhufee ijoollee isaa fi inkirdaada amma gargar baasutti. እኔ እመጣለሁ በመጨረሻው ዘመን እኔ እመጣለሁ ቅዱሳንን በቀኝ ኃጢአንን በግራ አቆማለሁ አንበረ ዱማ ሰነረት ነዱፋ ጩበሞታ ከራ ቢታ ቁልቁሎታ ከራ ምርጋ ነን አባጀ ራሚቲሬ አከሚት እናንተ ያ አባቴ ብሩካን ይላል እኮ ቅዳሴ ላይ ሊቁ ኢሲን ያ ኢጆሌ አባ ቆወረ ኤብፈምቶ ዳሬን ነጥፍስተን ዱኩብሰደን ነጋፈተን ሂአሜን ሲያሂ ኩናን ጀተኒ አዱኛን ኩን ኦቶን ኡመሚን ዱራ ከንስኒፍ ኡመምቴ ሞቱማ ኮ ኢሼ በረበራ ዳቃ ዳላ መኒ ኬሰን አቺ ጀዴ ኢጆሌሳ ወረ ገርቱ ምርጋ ጅረን ሞቱማ ሳቲፍ ኒዴሳ አጀ Asimmoo garagalee warra tarree bitaarra dhaabbataniin isiyaa warra abaaramoo nana beela'een beela nan baasne dheebodheen dheebuu nan baasne rakkadheen nan gargaarre gaareen natti hin huffisne hidhameen nan gaafanne isin yaa ijoollee abaaramoo nana mootummaan seexanaa kan isiniif qophoofte gaanna bisaatitti dhaqaatti darbatamaa ittiin jedhaa. Isaanis yeroo kana waayitaa iyyaa bazzu ilaal iyyaa fi boo'ichaatiin yaa gooftaa eessatti si agarree si tuffisna eessatti si agarree si ilaanna eessatti si agarree si wajjin taana eessatti si argannee si hidhamtee si gaafanna atoo gooftaadhaattiin jedhani lakkii ilaala lakkii. Obboleessa isaa beela'e kan beela baase obboleessa isaa daare kan daara baase mana qulqullummaa koo kan gargaare mana qulqullummaa koo kan naaf ijaare aga dhaloota torbaa jedha. Kana beektu garuu sin namni mana qulqullummaa koo naaf ijaare aga dhaloota torbaan eebbisaa jedha. Fuulduraa duubatti dhaloota torba laati. Ati mana Waaqayyoo ijaaruun kee gatii qabaa bara. Dhaloota torba eebbifamta. Mana Waaqayyoo gargaaruun kee gatii qabaa bara. Dhaloota torba eebbifamta. Mana Waaqayyoo cina dhaabbachuun kee gatii qabaa bara. Dhaloota torba duubaa fuulduratti eebbifamta. Kanaan ala maal sii godha dhaloota torba eebbifamnaan? Maal sii godha dhaloonni torba eebbifamnaan? Ayyoon cubbuu kee isa aga addunyaa kanaa baay'atu otoo hin ta'in qulqullummaa kee aga kana geessu barbaada. Qulqullummaa kee ishee xiqqoo kana si barbaada. Gochaa ati goote bal'aa sanaa miti. Hameenya ati goote bal'aa sanaa miti. Qulqullummaa ati goote xiqqootu mootummaa Waaqayyoo siif kenna. Garuu qulqullummaan nuti goonu xiqqoon eessa jirti? Umurii waggaa 20-30 jiraannee jenna amma. Umuriin koo waggaa 20, umuriin koo waggaa 30 jenna gaafa tilmaamnee odeessinu. Mee waggaa 30 dhuguma. Waggaa 30 yoo jiraatte 15 hirribaan dabarsite hin lakkaayin keessaa baasi. Guyyaan tokko sa'aa 24 qaba. 15 hirribaan darbe keessa langalchiin baasi keessaa. Achi 15tu si hafa. 15 keessa harka maatii kee keessa akka turte beeki. Isa keessaa baasi. Achi keessa bakka gaarii kan turte guyyaa meeqa? Mana Waaqayyoo keessa kan turte guyyaa meeqa? Waggaa 30 keessatti daqiiquma 30 argattaa umuriin ati qulqullummaadha waan gaarii hojjette. Fuula Waaqayyootti waggaa 30 keessatti daqiiqa 30 hin qabdu bara. Daqiiqa 30 hin qabu bara. Nu garuu umurii keenya gaafa lakkoofnu waan bal'aadha kan nuti iddoo tokkotti finnee hammannu. Barri nuti keessa jiraannu garuu ilmi namaa bara naasuu furgufamnaa fi aariyoos ganumsa sana faana wal qabatee hammatee wal keessa jira jechuudha. Kanaaf ilmi namaa bara harrabaan odeessa malee gochaan hin jiru waan ta'eef ንግግር በምላሱ ስራ በተግባሩ ነው እየታየ ያለው እንጂ ስራ በተግባሩ ንግግር በምላሱ ዱቢኬ አረባኒ ካስታ ሁጂኬ ገሩ ያደኬ ሁጂኬ ራዊኬ ጎቻኒ ሙዲስታ ኩለቹ በካፍ ሰዓት ይቀባ ኤጋ አማ ማልቱ ተአጅራ ዲን ኢልሚ ነማ ማል ተአጅራ ኢጆሌ ዋቀዮ ወረ ወልቲ ቀወመን ግዱ ሰኚ ኢንታኔ ፈጫሳ ጅራ ሰኚ አከሚ
sanyii gandummaa, sanyii gosummaa, sanyii qooqaa, sanyii waan ta'ee inkirdaadichi faca'aa jira ilmaan namaa gidduu. Har'allee jechuudha. Hin hafne har'allee. Har'allee faca'aadha jira. Garuu eenyu guyyaa isaa eeggate kan keessaa gubu? Kiristoos Yesuus bichaadha. Har'a faca'aa jira ijoollee Waaqayyoo gidduu. Aariyoos jalqaba amantaan bakka lamatti akka qoduuf sababa ta'e. Har'a walmi namaa afaaniin, qomoon, sanyiin, manaan, balbalaan, gareen, gandaan, qabaleedhaan, gooxiidhaan, hollaa tokko shaneedhaan wal qoodaa jira barra. Kanaaf ilma namaa gidduu kan jiru har'a. Tokko shanirraa ka'e aga biyyittiitti. Qoqqoodinsi kan uumame inkirdaada ta'aa jira ilma namaarra bulee faca'aa jira. Faca'uu inkirdaada kanaatiif Waaqayyoon dafee deebisaa akka nuu laatu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa achi booddee qamadii gara gombisaatti galchuu jechuun isaa laala maal jedhe? Inkirdaadichas gara ibiddaatti ilmaan namootaatti inni mitire warra haaman kan jedhamanis ergamoota Waaqayyooti jedha. Laala warri haaman inkirdaada midhaan sana. Warra haaman kan jedhan ergamoota Waaqayyooti. Inkirdaadichas gara ibiddaatti ni darbatama jechuun cubbamoonni gara si'ooliitti ni galu jechuudha, waan biraa miti ijoollee. Qamadii gara gombisaa yookiin gumbiitti galchuun jechuun isaa qulqulloota mootummaa isaa dhaalu jechuudha. Dhageettii gurraa kan qabu haa dhaga'u akkuma jedhame nutis waan gaarii argachuuf amantaa qabanneen hojii gaarii fi dhugaadhaan ibsuu qabna jechuudha. Kan gurra qabu haa dhaga'u, kan ija qabu haa argu akkuma jedhame sana. Egaa achi yoo maaltu ta'a? Waaqayyo ija kan uume ni arga. Gurra kan dhaabe ni dhaga'a. Gooftaan laphee laate ni yaada. Ni hubatas. Maarree maaliif diinna kana keessa facaase? Dafee kan hin buqqifneef jennee yaadna ta'a. Tarkaanfii ariifannaa fudhachuun yaada namootaati. Waaqayyo garuu obsaadhaa jedha. Nu amma dafnee waan badeetti amma tarkaanfii ni fudhanna. Waaqayyoon garuu obsaadha. Achi yoo maal jedha laata? Biyya addunyaa kana irraa kan Waaqayyoon amanus ta'e kan hin amanne kan itti fakkeessu hundinuu haga dhufaatii gooftaatti ni jiraataa jedha. Kan amanus ta'e kan hin amanne. Kan fakkeessee jiraatus ta'e kan fakkeessee hin jiraanne. Kan gaarii hojjetus ta'e kan gaarii hin hojjenne. Hundumtuu ni jiraata. Fakkii isaa garuu oogdii yookiin oobdii keessatti sanyii qulqulluu fi humni qorbiidhaan akka addaan bahan. Kanaafuu osoo kan hin ta'in akka Phexrosii fi Phaawulos kanaan akka Phaawulos kanneen akka Paapiliyoon Kiristoos mana amantaa isaa fi amantaa dhiiga isaatiin kan hundeesse dhiisne barumsa diinaatiin sagalee